baate hojii argachuu miti mana shiroo dhayte mana cidhaa dhayte waxii gaarii nyaachuufu kushiinaadhaaf fira qabaachuu qabda. Kushiinaadhaaf fira qabaachuu qabdaa jedhe. Itoophiyaatti irra isinii deebi'a. Itoophiyaatti digrii baattee maastarsii baattee isinii galaani hojii ramadamuu miti hojii mootummaa ramadamuu miti mana cidhaa dhayte waxii gaarii nyaachuuf mana cidhaa dhayte waxii foon qabu waxii bareeda nyaachuuf fira kushiinaa qabaachuu qabda. Manuma sargiituu fira kushiinaa qabaachuu qabda. Namni firaan wal utubee deemaa yeroo boleessa Itoophiyaa keessatti fira laal. Yoo ati barumsa illee qabaachuu baattee fira wayii qabaatte bakka wayii si kaan bakka wayii si ramadan. Yoo fira qabaatte waxii gaarii sii qican. Mana sargiittuu fira yoo qabaatte waxii gaarii sii qican waxii foon qabu. Waxii foon qabu sii qican mana sargiittuu Itoophiyaa dhayte. Yoo firan qabaatinoo yoo sargii dhayte Itoophiyaa dhayte yoo sargii dhayte maan sii qican bishaan. Bishaan sii qican jechuu. Bishaan sii qican. Waxiin fooniin jiraan waxiin foonii. Fira yoo qabaatte foon keessaa akkana calalee sii buusa. Foon keessaa sii buusa jechuudha fira yoo qabaatte. Mana sargii sitti maa jiraa beek. Mana sargiitti fira yoo qabaatte yookaan nama haaftaam yoo taate foon keessaa akkana curura. Fuulduratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa alamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. Baattee hojii argachuu miti mana shiroo dhayte mana cidhaa dhayte waxii gaarii nyaachuufu kushiinaadhaaf fira qabaachuu qabda. Kushiinaadhaaf fira qabaachuu qabdaa jedhe. Itoophiyaatti irra isinii deebi'a. Itoophiyaatti digrii baattee maastarsii baattee isinii galaani hojii ramadamuu miti hojii mootummaa ramadamuu miti mana cidhaa dhayte waxii gaarii nyaachuuf mana cidhaa dhayte waxii foon qabu waxii bareeda nyaachuuf fira kushiinaa qabaachuu qabda. Manuma sargiituu fira kushiinaa qabaachuu qabda. Namni firaan wal utubee deemaa yeroo boleessa Itoophiyaa keessatti fira laal. Yoo ati barumsa illee qabaachuu baattee fira wayii qabaatte bakka wayii si kaan bakka wayii si ramadan. Yoo fira qabaatte waxii gaarii sii qican. Mana sargiittuu fira yoo qabaatte waxii gaarii sii qican waxii foon qabu. Waxii foon qabu sii qican mana sargiittuu Itoophiyaa dhayte. Yoo firan qabaatinoo yoo sargii dhayte Itoophiyaa dhayte yoo sargii dhayte maan sii qican bishaan. Bishaan sii qican jechuu. Bishaan sii qican. Waxiin fooniin jiraan waxiin foonii. Fira yoo qabaatte foon keessaa akkana calalee sii buusa. Foon keessaa sii buusa jechuudha fira yoo qabaatte. Mana sargii sitti maa jiraa beek. Mana sargiitti fira yoo qabaatte yookaan nama haaftaam yoo taate foon keessaa akkana cururanii foon sii buusan. Yoo firan qabaatiin daha yoo taate bishaan foonii sana gartee bishaan qabaami waxiin bishaan san sii buusan jechuudha. Itoophiyaatti namni nama yoo qabaatte namni nama qabu hunda wayii seena waan wayii qaban. Namni nama hin qabne silent 0-0 kan sheekaan jedhe san 0-0 ta'a. Namni firaan deemaa jira. Namni firaan deemaa jira jechuudha. Namni firaan deemaa jira. Hattan reefu isinii himee ture irra deebi'ee isinii himaa. Hattan jechuun makiinaa dhayxanii makiinaa buufata konkolaataa dhayxanii makiinaa yaabbadhaa yoo jettan buufata konkolaataa dhayxanii makiinaa yaabbadhaa yoo jettan seeftii yoo qabaattan jechuun uffata gaarii yoo uffattan bifa gaarii yoo qabaattan gabbiinaa yoo boodsin jedhan gabbiinaa si seesisan. Itoophiyaatti gabbiinaa si seesisan bifa gaarii yoo qabaatte uffata gaarii qabaatte. Yoo bifa gaarii hin qabaatin uffata gaarii yoo hin qabaatin baadiyyaa kanaafaa yoo dhufte jechuun siddistanyaa laa eegu boodsin jedhan siddistanyaa seenisiin jedhan siddistanyaa duuba si seesisan makiinaa jechuun. Maaliif duuba si seesisan makiinaan duuba kana ol nama daddarba beekta. Makiinaan baadiyyaa faa keessa deemu osi daddarba duuba kana yoo teete jechuudha. Yoo dura gabbinaa si seesisan yoo bareeda qabaatte. Gabbinaa si seesisan jechuudha. Yoo daa taate moo duuba si seesisan. Mana foonii dhayitee nyaattee bishaan qorfadha yoo jette gaazexaadhaan qorfatan jechuudha Itoophiyaatti. Biyya biraatti sooftiidhaan Itoophiyaatti gaazexaan qorfatanii mana wannoo yoo dhayite jechuudha. Mana fincaanii ammallee mana buufata konkolaataa dhayitee mana fincaanii seenaa yoo jette. Birrii shan sirraa fudhatan mana fincaanii seenuuf birrii shan kafalta. Warri magaalaa birrii shan kafalaa warra baadiyyaa meebii birrii 10 fa'aa irraa irraa fudhachuun oolan. Warra baadiyyaa irraa birrii 10 fudhatanii warra magaalaa irraa birrii 5 fudhatan. Mana fincaanii seenuuf beeki. Manni fincaanii ati seentu sun immoo takkatti yoo sit dhahe qufaa si qabsiisu. Takkatti yoo sit dhahe dhibee sitti kaasu kan funyaan kee si duudu kana seente jechuudha manuma fincaanii kana. Mana fincaanii sanuu gahaan qabdu. Mana fincaanii sanuu gahaan qabdu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa rakko. Itoophiyaa mushkila kabiir. Mush sagee kabiir. Kanaaf makiinaa horadha. Makiinaa bitadha. Mana ijaaradha. Viilla bitadha. Subhanallah rabbi isinitti hagan. Rabbiin Nabi Suleymaanii bubbee laafise. Rabbi si halaafisu. Maal godhaa iyyumaa fi kadhata. Sheekonni akkasiin sochon addunyaan ganna manaa maatii siin jette. Akkasiin jettee kaatee ofii isaaniitiifuu addunyaan ganna manaa maatii siin jettiimi. Yeroo akkasiin jettu isaan bara. Ati fakka addunyaa tanarraa akka waan hin jettee irraa dhabamtu si godhan jechuudha. Addunyaa tana danda'a akka ati dhabdee addunyaa tana dalagachuu dhiistu si godhan. Dalaga dobboleessoo qalliin akkasiin jiru. Maaliif jennaan
nama qabeenya qabutu akhiraa sanuu bitata nama qabeenya qabutu masjiida sanuu ijaarata jechuudha. Ofii akkasiin jedhaami ofii addunyaan gad nama namaati siin jedhu inni immoo addunyaa kana argachuuf hunda meeqa seena jechuudha. Namni addunyaan gad nama namaati siin jedhu inni addunyaa argachuuf hamma akkas siin jedhu sunu wanni inni hin taane hin jiru jechuudha. Itoophiyaatti ammallee waan isin hidhaamu keessa akkana siyaadde jechuudha. Birrii namaan liqeessina. Birrii namaan liqeessina. Itoophiyaatti yeroo namni birrii sirraa fudhatu maal siin jedha beekta birrii fakkeenyaaf 10,000 yoo sirraa fudhatu wallahi maali rakkoon qabu qamadii wayii qaba yookaan sangaa wayii qaba birrii 10,000 naa liqeessi borga nama sii kenne siin jedha waan Itoophiyaa jiru isinii maara beeka ammallee isinii himaara dhageeffadha na qalbisa. Birrii 10,000 sirraa liqeeffata fakkeenyaaf Itoophiyaatti yeroo sirraa liqeeffatu san abshirka hamzisha amma fakkeen anarraa liqeeffata naan hamzishee absii hamzisha rakkoon qabu bannaati na gamtaa birrii 10,000 nima midhaan wayiin gurgurre malee sii kafala ji'a lama booda ji'a sadi booda na eeggadu midhaan tana gurguree ji'a sadi booda birrii 10,000 sana sii kafala siin jedhe yookaan sangaa wahii biyyaa qaba yookaan sangaa wahii biyyarraa qaba xiqqoo amma yoo magaalaa fidellee gatiin neela gabbu'a ji'a guyyaa lama booda guyyaa sadi booda siin jedhe yeroo irra sirraa liqeeffatu jechuudha. Eegas sirraa liqeeffate guyyaa lama siin jedhe yeroo sirraa liqeeffatu waggaa lamattuu hin argitu nama san as bu'ee hin argitu Itoophiyaatti birrii liqeessitee jenna habaa ammantuur takka deebitee hin argitu yoo niyyatteetumaan kenniteef malee yoo niyyattee sadaqtu lillaahi rabbiif sii kenne jettee malee Itoophiyaatti birrii kennee namarraa eeggadha jechuun dhakaa irratti midhaan facaasee dhakaa irraa midhaan eeggadha jechuudha. Dhakaan midhaan sii baasaa siin baasuu badhaaba dalaabiitiin Itoophiyaan illee akkas birrii liqeeffattee birrii argadha jechuun namarraa iyyaadhiin gaafa sirraa fuudhu guyyaa lama siin jedha. Waggaa lamattuu siin deebisu. Dhimimmaan buusee afaan kana mi'aayee damma dibatee maal siin jedhee waggaa guyyaa lama sii deebisin. Hin argitu waggaa lamattuu Itoophiyaadha waan Itoophiyaa sitti himaa jirra. Abbaan keetuu nama qabeenya qabu jaalata. Abbaan keetuu nama qabeenya qabu jaalata. Firri ofiiyyuu yeroo ammaa nama qabeenya qabu jaalata. Wallahi waan isin jaaladhuuf. Yookaan borga nama na hidhanii yommuu waan Itoophiyaa maqaa balleessite naan jedhan. Itoophiyaa maqaa balleessite naan jedhanii na hidhuu danda'a. Rakkoon qaba boo dhugaa jirtu dubbanna Itoophiyaa keessa wanni jiru kan. دلقتنا فتاجدا نبي سليمان ربي مبلا في زيفين ربي حبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يدين ربي يا موت ما تكا نما براتي من كنن يا ربي ناكنن إلا لا نما كنا برتكيسي يا دي كيسي يا ربي ما كنا وسك كنا مالغوت ربي نكني يا أخي ربي كنا مالغوت ربي حبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يدين إنك يتامي ربي كي يا موت ما نما تكا أنا بودا إيجاندو يا موت ما نما تكا من كنن ناكن يا ربي كي يدين ربين ببلا في سيف غدوها شهر ورواها شهر كده ربين قرانا كيست ببلا في سيف ببلا يا بتي بيا شامي تنا كيس باشا نبي سليمان عليه السلام ببلا يا بتي بيا شامي تنا كيس ببلا يا بتي نمنا تيارا يا بتامي إني ربين ببلا يا بسيف ببلا في سيف غدوها شهر كده ربين غدوها يجون شهر ورواها شهر غدو يجون ديم سيسا غنما كإني غنما تندم ببلا تنا يا بتي ديم سا غنما يجون غنما يجبري إرّا haga zuhriin gahutti ganamuma jedham haga zuhriin gahutti haga aduun walqixa isiirraa hin dabinitti jechuudha haga aduu walqixa jirtutti ganamuma jedham sa'aatii 5 keessatti meebii sa'aatii 6 keessatti waan namni deemsa ji'a tokko deemu deema ganama jechuudha warii waa jechuun galgalli isaa yeroo achi as deebi'ullee waan namni ji'a tokko deemu deema jechuudha nabi Suleymaan bubbeedhaan guyyaa takka keessatti waan namni ji'a tokko deemu hin deemu no guyyaa tokko keessatti waan namni ji'a lama deemu deema maaliif ganama yeroo yaabbatee bubbee kana deemu akka nama ji'a tokkooti galgalallee yeroo achi as deebi'u akka nama deemsa ji'a tokkootii jedhan walumaa gala guyyaa tokko keessatti deemsa namni ji'a lama deemu deema malee deemsa namni ji'a tokko deemu hin deemu jechuudha nabi Suleymaan alayhi salaam rabbiin bubbee laafiseef rabbiin allaatti laafiseef allaatti afaan allaatti beek afaan mixii beek hatta yeroo saniyyuu bar sarxuun jedhame rabbiin sarxuun mumarraduun jedhaan sarxi jechuun gamoodha kullu banaa'i murtafic fooqii ol fuudhamaa sarxi jedhama fooqii ol fuudhamaa qaba yeroo masanittu jechuudha yeroo masanittu nabi Suleymaan fooqii keessa galaa ture rabbiin laafiseefi afaan mixii beek afaan jinnii beek afaan allaattii beek rabbiin mootummaa addunyaa hunda isa godhee qabeenyallee itti kenne jechuudha jaartii warri garii baayibilii irra jiru jaartii 1000 jedha gariin 700 jedha jaartii xiqqaan fuudhe nabi Suleymaan rabbi itti kenneefi kanas rabbi na kennee maa godhaati yaa rabbi gaarii namni garii maal jedha beekta yaa rabbi gaarii bicha nabbitee yaa rabbi makiinaa takka nabbitee hin kadhatiin waan xixiqqoo kana hangaasi rabbi waan niyyatte sii kenna ballisii karadhu yaa rabbi natti ballisii hin kennadha jedhiin hin dhageettaniini hin kennadhaa jedh yaa rabbi nan bal'isi jedh yaa rabbi na kenni hin kennadhaatillee rabbi si kenna jechuudha yoo ilalaan jaartii teetuuf gammachiisuu dandeettu qabeenya qabaatte maa godhaa wal sobnee